Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Yeleen jedhama. Har'a egaa barumsa keenya seerlugaa yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhuun walitti deebinee jirra. Mata dureen kun yookaan barumsi kun qabiyyeensaa barreeffamni isaa afaan Ingiliziitiin ta'e ani egaa akka inni namootaaf haala salphaa ta'een hubatamuu danda'uuf jecha afaan keenya yookaan afaan Oromootiin ibsatti kenna. Mata dureedhuma waliigalaa isaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhu kana jalatti egaa mata duree guddaa addaa Parts of Speech jedhu tokko ilaalaa jirra. Parts of Speech jala qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8tu jiru jennee turre. Isaan keessaa gammaatti naawoniif qabiyyee isa jala jiran akkasuma pronaawoniif qabxiiwwan isa jala jiran ilaallee ammagaa qabxii isa sadaffaa waa'ee verbii ilaalaa jirra. Waa'ee verbiis kanaan dura jalqabnee har'atti fufnee jirra jechuudha. Namoonni hangammaatti barumsa kana yeroo jalqabaaf har'a dhageessan yoo jiraattan gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaansaa Dirree Afaanii Tube isa jedhu yoo bantaniif hordofuu dandeessu yookaan barumsa kana hin argattu jechuudha. Har'agaa akaakuuwwan verbotaa adda addaa akka jiran mata duree waliigalaa verbii jedhu jalatti kaaseen ture. Verbota adda addaa ilaalaa turreerraa har'ammoo egaa akaakuuwwan verbii jiran keessaa isaa main and helping verbs warra jedhaman ilaallaa jechuudha. Isaan kun immoo eenyu fa'i hojiin isaan immoo maalii isa jedhu ilaallaa jechuudha. Har'a main and helping verbs warra jedhaman ilaallaa jechuudha. Egaa kallattiidhumaan gara ibsa isaaniitti darbinee yoo ilaalleef waa'ee main verbii jalqaba ilaallaa. The main verb in a sentence is the main action focused. Main verb jechuun maal jechuudha? Sentensii tokkotu jira jennee hayaannu jalqaba. Fakkeenyaaf sentensii kanatu jira. I am eating my lunch. Sentensii jedhutu jira. Sentensiin kuni waa'ee maalii adda durummaadhaan dubbachuu akka inni barbaade beekuun nurra jira. Waa'ee nyaachuu dubbata. Eating. Dubbii ijoon sentensii sun nutti dubbatu verbiin inni dubbii ijoo ittiin dubbatu suni main verb jedhama. Karaa biraa wantoonni waa dubbatan suni warra action verbii ta'anidha. Fakkeenyaaf addanatti eating inni jedhu verbiidha. Action verbiidha ammooti. Karaa verbii kana wanta hojjetamaa jiru himni kun nutti himaa jira jechuudha. Qabiyyeensaa wanti hojjetamaa jiru waa'ee nyaachuuti. Kanaaf main verbiin sentensii tokko keessatti dubbii ijoo waan sentensii sana keessatti bakka qabatee raawwatamaa jiru tokko kan nutti himuudha jechuudha. Main verbiidhaaf helping verb yookaan auxiliary verb warri jedhaman immoo sentensii tokko wajjin baay'ee walii wajjiniin adeemu. Fakkeenyaaf himootni kun isa lammaffaa sitti fufnee yoo ilaalle he has taken the test. Addanatti immoo himni inni lammaffaa kuni inni qormaata fudhatee jedha. Adda durummaadhaan sentensiin kun wanta inni nutti dubbatu immoo qormaata fudhachuu isaati. Ergaan sentensiin kun irratti xiyyeeffatu verbii isa taken jedhuudha. Teekii gochuun immoo action verbiidha. Bifa kanaan isaan sentensii tokko keessatti ergaa dabarsan wanta hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffatamee warri dubbataman main verb jedhamu. Edda kun akkas ta'eeti helping yookaan auxiliary verb jechuun immoo maal jechuudha? Sentensii tokko keessatti jarreen kun wal bira dhaabbataniiti waan hojjetan qabu waan ta'eef. The helping or an auxiliary verb helps to indicate the time of the action. Amma gara gaarratti ol deebinee sentensootuma ammaan ibsuudhaaf yaali yoo ilaalle I am eating my lunch. Egaa haala kanaan main verb jechuun maal akka ta'e ilaaluudhaaf yaalleerra. Helping verbiin immoo maaloodha? Akaakuuwwan
helping verb adda addaa jiru isaaniin itti fufnee ilaalla. Ammaaf garuu maal jechuudha isa jedhu ilaaluudhaaf helping verb warri jedhaman immoo keessumaa verb to be warri jedhaman maa inni hojiin isaanii haala ittiin yookaan immoo yeroo itti dubbii ijoon seentensii sana keessatti eerame raawwatamaa jiru yookiin amma raawwatamaa jira yookiin edda raawwatamee darbeera yeroo itti wanti sun raawwatame nutti musaan immoo fakkeenyaaf am inni jedhu I am eating my lunch gara gaarraatti ol deebinee yoo ilaalle I am eating my lunch inni jedhu amiin kuni ing formii dabalate main verbi ing formii godhee amman nyaachaa jira amma nyaachaa jiraachuu koof yeroo isaa kan ibsaa jiru immoo am verbii isa jedhuudha. Sentensii kana keessa verbota lama jira tokko amiidha lammaffaa eatingiidha. Eatingiin main verbiidha amiin immoo helping yookaan auxiliary verbiidha. Hojiin helping yookaan auxiliary verbii immoo maa inni yeroo itti wanti sun raawwatamaa jiru nutti himaa jechuudha. Isa gajjallaa keessatti immoo he has taken the test amma takenin main verbiidha. Qormaata fudhachuusaa nutti dubbata. Has verbiin jedhu immoo yeroo inni itti fudhate edda fudhatee darbeera qormaata sana yeroo inni itti keessa fudhatee verboonni nutti himan immoo helping yookaan auxiliary verb jedhamu jechuudha. Kanaaf sentensii tokko keessa verbota lamatu jiru. Inni ijoon ergaa sana irratti xiyyeeffate sentensiin sun wanta inni dubbachuu barbaadu main verb jedhama. Yeroo baay'ee action verbiidha isaan. Warri immoo yeroo wanti sun keessatti ta'e nutti himan ta'aa jiras haa ta'u edda ta'e darbeeras haa ta'u warri nutti himan immoo helping yookaan auxiliary verbs jedhamu jechuudha. Amma gaa kun kanumaan otuu jiru helping yookaan auxiliary verbs warri jedhaman immoo ofiima isaatiiyyuu immoo qabiyyee gurguddaa sadii of jalatti qabatee bakka sadiitti qoodama. Amma gajjallaati akkuma arginu halluu gurraachaan barreeffame kana the main helping verbs are helping verbs ta'anii qabiyyeen ijoonsaa warra kami fakkeenyaaf verb to be warri jedhaman jiru to have warri jedhaman jiru to do warri jedhaman jiru. Helping verb jala addumaan bakka sadiitti qoodamanii verbota akaakuu sadiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf warri verb to be jedhaman eenyu fa'i? Helping yookaan auxiliary verb jalatti immoo yeroo garaa garaa akkaataa itti waa hojjetame haa ibsan iyyuu malee main verbii hatumsan iyyuu malee ofiidhuma isaati iyyuu immoo deebi helping verbiin bakka sadiitti addaan qoodama. Inni jalqabaa verb to be isa jedhamuudha. Fakkeenyaaf verb to be immoo eenyu fa'i jennee keessaa dhibba hunduma verbota to be jedhaman yoo bakka bu'uudha baatan isaan kun harka caalu garuu warra ijoo irratti xiyyeeffatee tarreeffamanii jiru. Fakkeenyaaf am, is, are, was, were warra jedhamanidha. Isaanuma kana immoo deebisnee warra jalqabaa sadan am, is, are isaan kuni present continuous tense ibsu wanta amma ta'aa jiru tokkoti ibsu yookaan waan amma jiru tokko dubbatu. Pastiin amiif easy woziidha. Wozinni arfaffaarra jiru immoo past tenseidha. Pastiin are immoo weeriidha. Warri dhumaa lamaan immoo wanta past continuous ta'an ibsuu jechuudha. Isaan immoo wanta darbe tokko dubbatu jechuudha. Isaan kun verb to be jedhamanii beekamu. Qabiyyeen helping verb yookaan auxiliary verb jala jiran keessaa inni lammaffaan immoo verb to do warra jedhamanidha. Isaan immoo eenyu fa'i? Does do. Does'in simple tenseidha. Warra third person singular ta'an bakka bu'a. He, she, it bakka bu'a. Do'n immoo simple tenseidhanis inni immoo I faa you, we, they faa bakka bu'aa jechuudha. Wanti adda baasne beekuun nurra jiru iddoo kanatti verb to be'nis verb to do'nis
verb to have'inis warri nu itti fufnee amma maqaa dha'uuf adeemnus pronounota wajjin akka isaan adeeman akaakuun pronounotaa immoo torba akka ta'an yaadachuun nurra jira. Akaakuuwwan pronounotaa torba irratti hundaa'anii isaan kuni sentensii garaagaraa ittiin uumuuf nu gargaaru jechuudha. Eenyu fa'i isaan akaakuuwwan pronounotaa torba? Kanaan dura barsiiseen ture yerooni waa'ee personal pronoun dubbadhe waan ta'eef dudduubatti deebinee isaaniin ilaaluu dandeenya. Kanaaf helping yookaan auxiliary verbii jala akaakuuwwan verbii bakka sadiitti qoodamanii jirantu jiru. Isaanis to be, to do fi inni sadaffaa immoo verb to have ta'a jechuudha. Isaanis has, have. Isaan kun lamaan simple tense dha. Haddiin immoo past jarreen kana lamaaniiti jechuudha. Yeroo akkamii bifa akkamiin dhimma itti baanaasa jedhu yoo ilaalle immoo jara kana mee tokko tokkoon immoo haaluma kanaan utuu itti ceene tokko tokkoon ilaalin fuula duraa yeroo hundumaa not all sentences have an auxiliary verb. Amma yeroo hundumaa dirqamaan sentensiin tokko yeroo dhuma itti ta'e bifa present continuous tenseetiin yookaan immoo bifa past continuous tenseetiin ijaaramaa ergaa akkasii dabarsaa jechuu miti. Auxiliary verbiin keessa jiraachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf he walks to school every day. Amma kun yeroo hundumaa inni gara mana barumsaa dhaqa. Iddoo kanatti immoo main verbiitu jira malee auxiliary verbiin hin jiru. Kanaaf yeroo hundumaa sentensii tokko keessa dirqamaan main verbiin helping verbii qabaa. Helping verbiin dura taa'ee haala ittiin main verbiin sun raawwatamaa jiru ibsaa jechuun moo miti. Qabaachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf sentensiin kun fakkeenya gaariidha jechuudha. Itti fufnee tokko tokkoon yoo ilaalle immoo fakkeenyaaf warra qabiyyee helping verbii sadanii keessaa isa jalqabaa yoo ilaalle auxiliary verbs warra to be ta'an warra be ta'an ilaalla foormii isaanii waliin ilaallame. Fakkeenyaaf simple present simple fi past simple jedhamanii bakka lamatti addaan qoodamuu danda'u. Fakkeenyaaf I am amiin present simple dha. Pastiin am immoo was-dha jenneerra. You are in iddoo kanatti warri jalqaba halluu gurraachaan barreeffaman pronounota. Fakkeenyaaf you are in present simple dha. Were in immoo past simple dha jechuudha. He, she, itiin immoo he is, she is, it is jenna waan ta'eef yeroo present simple isa booddee pastiin jarreen kanaa immoo yookaan immoo is immoo was ta'a jechuudha. Are gararraatti ilaalleerra. Pastiin are were dha. They are kan isa kanaas. Amma gaa jarreen kana immoo gara sentensiitti deebisne yoo ilaalleef himattiin hojjenne yoo ilaalleefi verbi to be warra ta'anii be helps us to make the present continuous tense. Isa garasii immoo ilaallee be helps us to make the past continuous tense. Fakkeenyaaf warra gaarraa keessa verboota warra helping verbii ta'an kanaan yeroo present continuous tense hojjennus yeroo past continuous tense hojjennus maal fakkaachuu danda'u. Fakkeenyaaf you are listening. Isin yookaan ati dhaggeeffachaa jirtu yookaan dhaggeeffachaa jirtu. Aariin kun maal? Listeningiin main verbiidha. Aariin maaloodha jechuudha? Helping verbii ta'ee haala ittiin wanti sun ta'aa jiru ibsaa jira jechuudha. Haala ittiin action verbiin sun raawwatamaa jiru amma dhaggeeffachaa jiraachuu dubbataa jechuudha. Kanaaf verbi to be keessaa aariin bifa kanaan yeroo sentensii tokko keessa galee dhufu ergaa inni dabarsu hubachuun hin danda'amaa jechuudha. You were listening. Dhaggeeffachaa akka ture. Kun immoo past continuous tense akka inni ture nutti dubbata. Pastiin are wereedha waan ta'eef. I am reading. Amma iddoo kanatti amiin helping yookaan auxiliary verbii keessaa tokko reading dubbisaa jiraachuudha. Yoom amma dubbii ijoon dubbisaa jiraachuu dubbisuudha. Yoom amma dubbisaa jiraachuu akka inni ibsu kan godhe immoo amiidha jechuudha. Kanaaf helping verbiin yeroo itti wanti sun ta'ee taatee sana yeroo isaa ibsaa jennee dubbanneerra. I was reading yeroo darbe dubbisaa turuu koo pastii ta'ee jechuudha inni kun immoo.
he is running amma fiigaa jira. Amma raanii gochuusaa fiiguusaati dubbii ijoon sentensii kana keessa jiru. Yoom fiigaa jira amma fiigaa jiraachuusaa nutti maa jechuudha. Verbi to be bifa kanaan helping verbi ta'anii yerootti wanti sun raawwatamaa jiru nutti dubbatu jechuudha. Itti fufnee warra auxiliary verbi yookaan helping verbi to do jedhaman foormii isaa immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf eenyu fayyisaan yeroo present simple ta'an duun jira, pastiin do dididha. You akkasuma yuunis duu fudhata, pastiinsaa dididha. He she ittiin daazidha. He she it duun hin jedhamu, he she it daaz. Pastiin daazii garuu akkuma kan warra kaanii yookaan immoo kan duudha didii ta'a. We do pastiin do dididha. Pronounota kana wajjin akkamitti akka isaan adeemanidha kan inni dubbachaa jiru. Yuunni gararraayi first person singularidha. Inni gajjallaa jiru kun garuu second person pluralidha. Yuun jechuudha yuu lama jira waan ta'eef maaliif yuun lama taa'ee akkan jenneef zeeyin jira duudha zeeyiduu jedhama. Paastiinsaa immoo kan duu didiidha jechuudha. Hundumtuu duunis daaziin isaa egaa paastensiin isaanii paast simpliin isaanii didii akka inni ta'e beekuun gaariidha jechuudha. Attamitti immoo sentensii tokko keessatti dhimma itti ba'ama isa jedhu yoo ilaalle auxiliary verb do has three main functions. Warri duu jedhaman kun immoo duu jalatti tarreeffamanii jiran egaa lamumatu jira duuf daaziidha waan ta'eef ergaa gurguddaa sadii qabu. Inni jalqabaa to form negative. Fakkeenyaaf duu kana bifa negativiitiin sentensiitti ijaaruun ni danda'ama. I don't like mango. Duu maal goone don't goone jechuudha. I don't like mango. Sentensii isa lammaffaa jiru immoo yeroo warra first person singulariidhaan hojjennu immoo he doesn't like mango. He don't like mango hin jedhamu jechuudha. He she ittiin maal fudhatu jenneerra daazii fudhatu jenneerra waan ta'eef. Yeroo tokko namoonni maal jedhu we don't care, we do not care hin jedhamu, we don't care hin jedhamu. Yeroo he she daazii fa'iif jechuu danda'an inni dhimma ittiin qabu inni akkasumaan jechuu barbaadanii he don't care, she don't care jedhu akkas miti. She doesn't care, he doesn't care jedhama malee he don't care, she don't care hin jedhamu. Doesn't jedhama malee. Kanaafi verbi to doon ittiin negatiivii hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Sentensi negatiivii ta'e tokko ittiin hojjechuun hin danda'ama. I didn't use the phone. Amma paastii dhuma ta'eyyuu immoo ittiin negatiivii hojjechuun hin danda'ama. I didn't ani bilbila sanatti hin gargaaramne. Nimoonaa didn't come. Nimoonaan hin dhufne. Bifa kanaanis ilaaluun danda'ama. Isa lammaffaa immoo warra verbi to do kanaanii tokko negative sentence ittiin hojjechuun hin danda'ama. Lammaffaa immoo ittiin gaaffii hojjechuun hin danda'ama. Do you like mango? Amma duun jalqaba galee ittiin akka gaaffii hojjennu nu taasise. Warra he she itti ijjin immoo maal jenneerra daazii fudhatu jenneerra. Does she like mango jenna malee do she like mango do he like mango hin jedhamu jechuudha. Yookaan immoo edda daaz jennee immoo laayikii sana verbicha itti dabaluu hin dandeenyu. Does she likes mangoos hin jennu. Edda jalqaba irratti daaz jennee verbiis akka laayikii faa sana immoo base formii dhuma isaa gargaaramnaa jechuudha. Yeroo baay'ee kanii confusionii namatti uumu yeroo ingiliffaa haasa'uuf yaaliin godhamu warra nama rakkisan keessaa isaan tokko waan ta'eef kun. Diid jilchaa gootuu Finfinnee amma jilchaan Finfinnee dhaqeera gaaffii ittiin hojjenne jechuudha. Did they help you isaanis hin gargaaranii paastii isaatiin paastii goones ittiin sentensii hojjechuun hin danda'amaa jechuudha. Gaaffii hojjechuun hin danda'amaa jechuudha. Jecha tokkotti xiyyeeffannaa laannee hima tokkotti xiyyeeffannaa laannee ittiinis immoo sentensii hojjechuun hin danda'ama. Haa fakkeenyaaf I like your car. Konkolaataa kee nan jaalladhaa jenneerra. Ifaadha sentensiin kun waa'ee kana dubbata waan ta'eef. Garuu addumaan sirriitti gatiitti laannee konkolaataa sana jaallachuu keenya yoo duutti daballe immoo gatiitti laannee jaallachuu keenya ibsuu keenya dubbataa jechuudha. I do like your car jechuuf I like your car jechuu gidduu adda addummaa jira.
I like your car jechuun nan jaalladha jenneedhuma akka jaallannu ibsuudha. I do duutti daballeen garuu bifa addaatiin jaallachuu keenya gatiitti laannee jabeessinee dubbachuu keenya mul'isa. I do like your car jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf akeekeet likes his mother. Akeekeet haadha isaa ni jaallata. Jaallachuu haadha isaatiin dubbata sentensiin kun. Addumaan immoo garuu jaallachuu isaa gatiitti kenne bifa addaan kan akka inni dubbatu akka inni jaallatu kan dubbatu immoo akeekeet does like his mother isa jedhuudha jechuudha. Daaziin kuni egaa akeekeet third person singulaariidha waan ta'eef first person singulaariidha waan ta'eef daaziitti dabaluun isaa immoo bifa addaan jaallachuu isaa ibsaa jechuudha. Egaa gara isaa dhumaa haabiitti immoo yoo darbinee fi isaanis akkasuma foormii adda addaa qabu. Present simple I have fakkeenya present simple dha. Past tense have immoo haddiidha jechuudha. You have yuunis have fudhata haddiidha past tense isaa. He she itiin has fudhata. He she itiin immoo pastiin has immoo haddii ta'a jechuudha. Isaan kanaafis kan hunda isaanii iyyuu haddiidhuma ta'a. Eenyutu have fudhata eenyutu has fudhata isa jedhuudha. Kan biraan egaa amma sentensii kana keessatti I have done my homework. I have amma having present simple dha. Garuu verb 3 fudhate yeroo hunda wanti beekuun nurra jiru. I have done having present simple dha. Eenyu wajjin immoo eenyutti dura dhufe immoo ergaa isaa ibsaa jira jechuudha. Waa hojjechuu isaa ibsaa jira. Daniin kun immoo past participle duutii jechuudha. Do present simple dha. Did past tense isaa ture. Daniin past participle isaa ta'a jechuudha. I have done my homework. I have eaten my breakfast. Having present simple ta'e yeroo hundaa verb 3 jina deemuusaa dagachuun nurra hin jiraatu jechuudha. She has lost her keys. Amma haasiin kunis akkuma have egaa she jin dhufe irraa kan baate present simple dha. Lost in past tense lose lost dha waan ta'eefis past participle lose lost dha waan ta'eef akkas ta'e irraa kan baate haasiinis akkasuma akkuma isa kan have dha. Present simple ta'e past participle jin adeemaa jechuudha. Verbi warra sadaffaa jin adeemaa jechuudha. Does she have a boyfriend? Ittiin gaaffii hojjechuunis hin danda'ama. Amma akka inni having gidduu jirarraa kan baate gidduudhuma jiraateeyyuu immoo gaaffii ittiin hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Egaa gara dhumaatti wanti waa'ee helping verbii hubachuun nurra jiraatu main verbii fi helping verbiin yeroo sentensii tokko keessatti dhufanii the helping verb comes before the main verb. Amma I am eating my lunch yeroo sentensii tokko keessatti walii wajjin dhufan yeroo hundumaa jechuudha. Helping verbiin main verbii dura dhufeeti yeroo itti wanti sun hojjetamaa jiru ibsaa jechuudha. Amiin helping verbiidha. Eatingiin immoo main verbiidha. Amiin jedhu helping yookaan auxiliary verbiin main verbii dura dhufee jechuudha. He has taken the test akkasuma haasiin helping verbiidha. Takeniin immoo main verbiidha waan ta'eef dura dhufe jechuudha. Sadaffaa irrattis yoo laalle we were eating wherein helping yookaan auxiliary verbiidha. Eating inni jedhu immoo main verbiidha waan ta'eef helping verbiin dura dhufuu isaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa waa'ee main fi helping yookaan auxiliary verbii ilaallatee ani barsiisaa ture hangammaatti kan ture fakkaata. Akkas jechuun wanti kun bifa garaagaraatiin bal'atee akka inni jiru beekamaadha. Ani baay'ee gabaabseen keessaa dubbadha waan ta'eef yaalii keenyaan karaa gama keenyaan moteenye madda adda addaa itti fayyadamuudhaan bal'isnee yoo dhimma itti baanee hubannaan keenya kana caalaa gabbachuu danda'a. Nuyyuu immoo deebisnee barsiisota qophaa'anii kana caalaa bifa garaagaraan namootaaf bu'aa buusan ta'uu dandeenya waan ta'eef yaaliin dhuunfaa keenyaa hajabaatuun jedha. Egaa barumsi keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Torbanarraa modal verbs isa jedhuun wal argina. Hangasitti egaa barumsa kana social media garaagaraa irratti like yoo gootan share yoo gootan akkasuma immoo viidiyoon barumsa kana yeroo yerootti akkasiin qaqqabuuf subscribe yoo gootanis gamanumaan isin afeeruun jaalladha. Waan hordoftaniif galatoomaa nagaatti tura.
nagaatti ture.